Asham harka fuuni dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma harmaan dura seenaa gootota Oromoo isin dhiyeessaa ture har'as seenaa goota Oromoo tokko qabadee dhufee jira. Turtiin keessan afaan haa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo koloneel Alamuu Qixxeessaa. Koloneel Alamuu Qixxeessaa kabajamaa koloneel Alamuu Qixxeessaa abbaa isaa obbo Qixxeessaa Yaaddataa fi haadha isaa aadde Hayyuuroo biraarraa dhalatan. Barri dhaloota isaanii bitootessa 5 bara 1907 waltajjii Oromiyaa aanaa Jalduu ganda Goojoo keessatti dhalatan. Bakki itti isaan dhalatan guddatan magaalaa Jalduu naannoo sana manni barumsaa ammayyaa waan hin jirreef mana barnoota amantii yookaan qeesii seenanii barataniiru. Abbaa isaanii ilma isaanii akka baratu waan barbaadaniif gara Finfinneetti erganii akka raayyaa waraana biyyattii keessattis qaxaramu godhan. Koloneel Alamuun yeroo sanatti raayyaa waraana eeguu mootichaa jedhame keessatti qaxaramanii hojjetaa osoo jiranii gama tokkoon barnoota ammayyaa fi afaan Faransaayii barachuu eegalan. Xaaliyaaniin loluu isaanii mootummaan sirna gonfoo keessatti qaxaramee osoo hin bubbulin aangoo ajaja 50 gonfate. Kana keessattis gara waraana Mica'u akka duulan godhaman. Waraana Mica'u kana Xaaliyaanii waliin godhame kanarratti koloneel Alamuun luka isaanii rukutamanii gara biyya dhaloota isaanii gara Jalduutti galan. Jalduutti galanii maatii isaanii waliin osoo jiraataa jiran biyyattii waraana Xaaliyaaniitiin weeraramte. Koloneel Alamuun jagnummaa fi gootummaa uumamaa qaban. Waraana Xaaliyaanii kan isaan meeshaa ammayyaa hidhatee diina idil adii fi gurraacha hin qabu jechuudhaan waraana Xaaliyaanii qabsoo hidhannootti falmutti qajeelan. Lolaa osoo jiranii bara san dhibeen qoricha hin argamne. Innis kan uummata hedduu fixaa ture dhibee taasibboo jedhamu beekamuun qabame. Koloneel Alamuun dhibee kanarraa fayyanii garuu maatiin isaanii haati abbaan isaa dhibee kanaan du'an. Guyyaa tokkotti koloneel Alamuun haadhaa fi abbaa isaa guyyaa tokkotti dhabuun isaatiin baay'ee yaadda'e. Garuu biyyatti deebi'ee obboleewwan isaa guddisuu isarratti dirqama ta'ee ture. Haala kanaan maatii jiraachisuu osoo jiran gootota Jalduu kan Xaaliyaanota lolaa jiran waliin walitti dabalamanii lolaa osoo jiranii harka waraana Xaaliyaaniitti kufan. Waraanni Xaaliyaanii koloneel Alamuu Qixxeessaa irratti murtii du'aa murteesse. Alamuun Qixxeessaa guyyaa du'a isaa osoo eegaachaa jiru Xaaliyaaniin qaama tokkoon Jalduu keessatti waraana Xaaliyaaniin barbadeessee kan turan gootota Oromoo kan Dirribaa Fayisaa Nagarootiin hoogganamu akka harka isaanii kennatan kadhachaa waan turaniif goonni Oromoo Dirribaa Fayisaas Xaaliyaaniidhaan nama kiyya qabdanii kan isin harka jiru Alamuu Qixxeessaa gadinaa rakkiftan malee harki kiyya hin kennu jedhee Xaaliyaanii itti hime. Obbo Dirribaanis harkatti deeffachuuf jecha koloneel Alamuu Qixxeessaa du'a itti murteessite. Mana hidhaatii gadi lakkiftee koloneel Alamuun akkuma mana hidhaatii gadi dhiifameen waraana Dirribaa Fayisaa hoogganamutti dabalan. Gootni Oromoo Dirribaa Fayisaas Alamuu Qixxeessaa erga mana hidhaatii gadi lakkisaniin booda gootota bara sanaa naannoo Jalduutti argaman kan akka Danqeessaa Keelloo, Mi'eessaa Jaamboo, Nilgis Fanjii, Dinqaa Urgoo fi kanneen biroo waliin waraana Mosoloon kan Jalduu keessatti qubatee jiru irratti lola banuudhaan hanga dhumaatti lolaa turaniiru. Erga Xaaliyaanonni biyyaa baatee booda Haayile Sillaaseen gara aangoo isaatti deebi'e. Gootni Oromoo waggaa 5 guutuu Xaaliyaaniin falmaa ture kan akka Kabbadaa Buzunesh fa'aa aangootti deebi'u. Haayile Sillaasee mormaa akka turan keessaa beektonni ni dubbatu. Koloneel Alamuun Qixxeessaa mootummaa sirna gonfaa
dhaabbatee mana barnootaa akkaadaamii waraana hoolotaa seenanii baratan. Bara 1944 gara kaaba Itoophiyaa Ambaalaage bakka jedhamutti akka duulan ajajaman. Rasaasaan rukutamanii koloneel Alamuun akkaadaamii waraana hoolotaatti barsiisaa ta'anii turan. Waggoota lamaaf hojjetaniiru. Koloneel Alamuun bulchiinsa mootummaa Haile Sillaasee keessatti sadarkaa gadii irraa eegalee hanga sadarkaa oliitti hojjetanis koloneel Alamuu ta'uu isaa irraa kan ka'e bulchiinsa mana waraana biyyattii keessattis isaanis Oromoota raayyaa ittisa biyyaattis keessattis jiranii irraa kan raawwatame ture. Haala qabatamaadhaanis hubatanii jiru. Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti qabsoo uummata Oromootiif daandii kan saaqe tokko inni guddaan hundeeffama Maccaaf Tuulamaati. Maccaa fi Tuulamni mootummaa sirna nageenyaa gaggeeffamu keessatti uummata Oromoof gabroomfamoota jalaa baasuuf wareegama barbaachisaa kafaleera. Rakkoon uummanni Oromoo qabu amma tokko irraa salphisuuf misooma maqaa godhatee kan dhaabbate. Kana keessatti koloneel Alamuun jalqaba irraa eegalanii hanga gaafa addunyaa kanarraa darbanitti pirezidaantii waldaa kanaa ta'anii halkanii fi guyyaa hojjechaa turan. Koloneel Alamuun barreessaa waldaa kanaa turan. Hayilamaariyaam Gammadaa waliin ta'uudhaan Oromoonni bebbeekamotaan akka waldaa kana keessatti miseensa ta'an fi cimsanii hojjechaas turan. Isaan keessaa Jeneraal Abbabaa Gammadaa, Jeneraal Tolaa Badhaadhee, Jeneraal Jaagamaa Keelloo, Dajjaasmaach Jaan'eel, Abbabaa Kabbadaa, Buzunesh kan biroos miseensota gochuun yeroo itti hin fudhanne ture. Akeekni waldaa Maccaaf Tuulamaa beekumsaa fi qabeenya qabaniin wareegama uummata Oromoo dukkana keessa jiran kan keessaa gara ifaatti baasuu waan ta'eef kan lafa qabu lafa isaa kennee akka mana barumsaa irratti banamu waan walii galameef jalqabuma duraatiif gocha kan koloneel Alamuu Qixxeessaa hojiirra ooleera. Haaluma kanaan koloneel Alamuun bakka dhaloota isaanii naannoo jalatti mana barumsaa tokkollee waan hin jirreef ijoollee aanaa jadduu akka barataniif barnoota ammayyaa ija banataniif lafa magaalaa jadduu qaban irraa kaaree meetira 10,000 ol eebbisanii uummata jadduuf kennuudhaan manni barumsaa kutaa tokko hanga 6 itti bananii haaluma kanaan Kabbadaa Buzunesh misooma addaa Bargashiif Gooroo Mokonnonis kaaree meetira 20,000 yoo kennan miseensonnii fi hooggantoonni waldaa Maccaaf Tuulamaa duras qabeenyaa fi humna isaaniin waakkiif tokko malee wareeganiiru. Waldaa Maccaaf Tuulamaa hoogganummaa koloneel Alamuu Qixxeessaa jalatti yeroo gabaabaa keessatti uummata Oromoo yoo gammachiise Haile Sillaaseen kanneen isaan marsanii jiran mara yaaddoo keessa galche. Waldaa Maccaaf Tuulamaa xiyyeeffannoo isaa inni guddaan uummata Oromoo barsiisuu irratti waan ta'eef uummanni Oromoo yoo of bare akka isaan harka waan ba'u waan beekaniif adeemsa waldaa kanaa gabaabsuuf akka qabu murteeffatan. Keessattuu waldaan kun of keessatti kan hammate hooggantoota waraanaa, hojjettoota mootummaa, barattootaa fi qotee bultoota Oromoo akkasumas kan akka saba Oromoof cunqursaa Habashootaa jala jiran Sidaamaa, Walaayitaa fi kan fakkaatan waliin ta'uun hedduu isaa yaaddessee jira. Mootummaan jibbamuusaa
koloneel Alamuu Qixxeessaa Haile Sillaaseen biratti ija hamtuudhaan ilaalamaa turan. Sababni isaas yeroo Oromoon raayyaa utuucaarra kan ka'e fincilli lolaa jalqabaa waraana meeshaa ammayyaatiin hidhatee itti duuluu hin qabu. Kun biyya keessa waan ta'eef kan biyya keessaa poolisii ta'uu qaba waan jedhaniif mootummaa Haile Sillaasee biratti waamaman. Diinni cimaan erga kennameef booda guddina karaa seeraa mana waraanaatiin kennamuu malu hunda hanga waggaa saniitti akka itti kennameef godhamanii bakka dura hojjechaa turan irraa jijjiiranii gara biroo immoo haala waldaa maccaaf tuulamaa wal qabateen Haile Sillaaseen hooggantoota waldaa kanaa jeneraal Taaddasaa Birruuf jaarsolee bebbeekamoo Arsii waliin Haile Sillaasee biratti yeroo inni dhiyaatan koloneel Alamuu Qixxeessaa sodaa tokko malee Haile Sillaaseetti maa ati Oromoo maanu yakkita ati Oromoo miti yeroo inni jedhuun Haile Sillaaseen isa eenyutu nutti himisiin jedhee jedhama. Koloneel Alamuun ilmaan gafaa isaa Abarraa Alamuu jedhamu kan ajajaa dhibbaa ta'ee qaba ture. Abarraan ajajaa dhibbaa ta'ee Asmaratti ramadamee hojjechoota osoo jiru akka carraa ta'ee bara lola jeneraal Mangistuu Nuwaayiif Finfinnee yeroo dhufu lola kana afaan bu'ee Abarraan lola kana irratti gara mootummaa Haile Sillaasee goree lolaa osoo jiru waraana gara maleeffan ajjeefame. Waraana kanaan gara maleetti ajjeefame. Koloneel Alamuun ilma isaanii lola isaaf hin malle kanarratti du'uu isaa baay'ee akka gadi keessa beeksisni ni dubbatu. Dhimma waldaa maccaaf tuulamaaf yakkamanii yeroo kaabinootni Haile Sillaasee biratti dhiyaatan lola irratti yeroo lama rukutame waan turaniif luka koo yeroo lama isiniif kenne ilma koo Abarraa isiniif kenne akka lammii Oromootti ijaaramee biyya keenya keessatti misooma guddisuuf maaf yakka isin biratti ta'e jechuun gaafata. Ilma isaanis Abarraan mootummaa Haile Sillaasee du'uu isaa hedduu akka gadde beektonni ni dubbatu. Haa ta'u malee garuu hoogganummaa isaatiin kan dhalate waldaa maccaaf tuulamaa akka dhaabamee badu kaabinoota Haile Sillaasee hooggantoonni waldaa kanaa sobaan yakkanii adabbii adda addaa yeroo gara yerootti itti murtaawaa ture. Koloneel Alamuun irratti murtiin adda addaa yeroo sadii irratti murteera. Hidhaa cimaa waggaa 10 maqaa isaanii koloneenummaa irraa mulqamuu kan jedhamu ture. Koloneel Alamuu akka uummanni Oromoo isaan argu yookaan gaafachuu hin dandeenye fageessanii Gondar magaalaa Dabra-Taaboritti akka hidhaman godhaman. Yeroo mootummaan Haile Sillaasee kufu hooggantoonni waldaa kanaa hunduu mana hidhaatti hiikaman. Hooggantoonni waldaa kanaa yeroo mana hidhaatti hiikaman kanatti yeroo makana abaa'oo deeggaruu isaa. Erga mana hidhaatti hiikamanii uummanni Oromoo akka bilisummaa isaa gonfatee abbaa biyyaa isaa ta'u beektonni adda addaatti
aanolee fi kutaalee Oromiyaa keessaa naannawwan keessattuu bara 1991 hanga bara 1992 barsiisaa turaniiru. Ibsi isaanii waajjira ABO yeroo sanaa gullallee jiru dabalatee kanneen turan mootummaa wayyaanee biratti isaan balaaleffachiisullee sodaa tokko malee uummata kanaaf of kennanii hojjechaa turaniiru. Bara 1992 keessatti hoogganaa wayyaanee Mallas Zeenaawii bakka jirutti waamamanii osoo walgahii irra jiran bakka bu'aa Opiidoo yeroo sanaa kan ture Kumaa Dammaqsaa uummata Oromoo kan diiguu kan akka keessanii kana yeroo jiranitti sodaa kan hin beekne Alamuu Qixxeessaa yeroo ani mirga Oromootiif falmu jalqabu ati odduu keetuu hin xaraganne jedheen walgahii sanarratti Kumaa salphise akka gadi deessise. Namoonni walgahii sanarratti argaman ni dubbatu. Akkuma ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa bahee ijoollee Oromoo rakkoo irra gahe hundaa gargaaraa turan yeroo sana waan lama dhaaman. Oromoo tokko ta'u malee mirgi isaa argachuu akka hin dandeenye dhaamaniiru. Oromoon bilisummaa Oromootiif falman akka tokko ta'an irratti hedduu dhaamaniiru. Bakka deeman hundatti Oromoon osoo lagaaf amantii wal hin qoodin harka wal qabatee ka'u malee rakkoo amma jiru keessaa ba'uu akka hin dandeenye hubachiisanii jiru. Hubachiisanii akka turan viidiyoo ilaaluun gahaadha. Bara 1994 dhaabbileen bilisummaa Oromoo qabsaa'an lameen walitti fiduuf hedduu akka yaalaa turan afaaniin isaaniitiin irraa dhageenyee jira. Keeniyaa Naayiroobii keessatti ABO fi EFLO walitti fiduuf beellama qabatanii yeroo isaan Oromiyaa irraa Naayiroobii ergaman gara ABO'tiin Galaasaa Dilboo yeroo argaman gara EFLO'tiin ammoo bakka bu'aa jaraa argamanii jiru. Hayyuu dureen ABO yeroo sanaa Galaasaa Dilboo erga jaarraan hin argamne anis bakka bu'aa waliin hin dubbadhu akka dhiisan na hubachiisanii jiru. Lammaffaa waa'een qabsoo Baalee yeroo ka'u namoonni hedduun osoo hin beekin yookiin osoo qabsoo sana kan dhaamse Jeneraal Jaagamaa Keelloo akka ta'e himu. Jaagamaa Keelloo qabsoo diddaa gabrummaa Baalee akka hin dhaamsine irratti hubadhee jira. Bara 1991 hanga bara 1992 yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa keessa jiru waajjirri ABO bakka adda addaa irratti yeroo banu hooggantoonni ABO fi koloneel Alamuu uummata isaaniif ibsa kennaa turan. Baatii Onkololeessaa bara 1991 waajjirri ABO yeroo jallutti banamu namoonni beekamoon koloneel Alamuu irratti argamanii jiru. Walgahii kanarrattis namni qindeesse keessa waan ta'eef uummanni aanaa jalduu Gindabaratii meettaa roobii heddumminaan irratti argamanii jiru. Guyyaa seena qabeessa kana irratti kan argaman koloneel Alamuu Qixxeessaa, obbo Damisee Kabbadaa yookaan Aborraa, Girmaa Walde Goorgis, Sooddoo Jiddaa bakka bu'uudhaan pirezidaantii Jeneraal Jaagamaa Keelloo kanneen birootti. Jaagamaa Keelloo bara Xaaliyaanii naannoo sanatti lolaa waan turaniif uummanni aanaa jalduu biratti maqaa guddaa qabu. Uummanni aanaa jalduu Alamuu Qixxeessaa Jaagamaa Keelloo maqaa malee ijaan waan hin arganneef isaan arguudhaaf Oromoonni dhufan hedduudha. Bakka walgahiin kun itti qophaa'e mana barumsaa jalduu keessatti yoo ta'u mana barumsaa kana yeroo waldaa walgargaarsa maccaaf tuulamaa hundeesse jalqaba duraatiif lafa qabanii kennan kan uummata jalduutiif ijaarsise ture koloneel Alamuu Qixxeessaa. Fulbaana 9 bara 2001 lubbuu isaanii dabreera. Reeffi isaaniis reeffi koloneel Alamuu aanaa jalduu bakka namni hedduun itti argamutti awwaalamee jira. Goota Oromoo yeroo Xaaliyaaniitis ta'e Haayile Sillaasee akkasumas yeroo wayyaanees
diina Oromootiif takkaa hin jilbiiffanne. Dhimma Oromootiif gammataa ofii gadi hin qabanne Oromummaaf jecha du'eedha. Seenaa hedduu garaa nama nyaatudha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma.